Kana obboleessa keenya tokko kan du'ee muka keessa ciisu. Ha ammoo amsoolaan kun akkanatti morma kanarra ra'ee jiru boqqoolloon asiin itti hidhaa jirtu. Hani rirmi nyaatee foon isaa kan rirmi nyaatee fixee rifeensi isaa kun akkanatti dachitti maxxanee luucee dachiirra ciisu. Ha ammoo foon irraa dhumatee gara dhumaa kanaan akkanatti biyyeedhaan walitti rirmaa wajjin jiru. Kanatti hin dhufe odumaan akka deemu. Dhaabbadhee isaan kan awwaaluuf carraan qabnu. Nu duuba ibiddaan nu deemu jira. Nama kan awwaaluuf yeroo hin argattu. Eenyummaan duuba akkasitti itti dhufe gurbaa kana dhufee nama kana dhufee namuma keenya hiriyuma kiyya ta'uu nin beekaa garuu eenyu akka ta'e hin beeku. Warra nu adda baaneen sanis nin beekaa eenyu akka ta'e hin beeku. Fuulli isaa hundi lafee adii dhaabbata amsoolaa qofaatu itti rarra'ee jira. Amsoolaan kun midhaantu itti guduunfaa jira. Akkanattiin argee lafatti argee gubbaa dhaabbadhee akkanatti waa'ee gaafadhe. Atiin kun hin jee duuba. Atiin amma bakka kana ciisu jirtu kun akkuma kiyyatti ji'a 9tti haati tantee si dhaltee abbaan kan keetirraa dhalattee duuba haati tantee si dhalte sun guyyaa tokko ilmi kiyya kun naaf gala jettee imimmaan booyaa jirtii miti hin jee. Waan hin godhuun qabu ka'eetiin gubbaan tarkaanfadhee rabbi raamata siyaa godhu jee ka'ee biraa deeme. Takka qofan akkisinii dabala. Achuma dhaaree bakka jiran beelta kurkurruu keessatti kutaa baalee keessatti nuyi guyyaa jaahumaan nyaatin nuyi halawwatee bas bishaan hedduutu jira. Wayyaaneen bishaan kana hunda dhagaa gurguddaa fi qoreedhaan cufte akka nuti hin dhuyneef jecha. Bishaan kana biraan conconee yaa'u hasilaa nuti dhuynu fidaniiti marziitti naqan summii akka nuti bishaan kanas hin dhuyne jechuudha. Akka yoo dhuynellee duunu jechuudha. Eela 76 beeltoo fi kurkurruu keessatti dirree Sheekhanaa Hussein Ginniir hanga gaara Kubbaayyootii fi Qaachan gahutti eela 76 cuqqaalaniiti kaan summii itti naqan. Kana duuba nuyi bishaanillee waan dhuynu dhabnee rakkannee beelti guyyaa 6 harkaanu qabdu dhufanii nu marsan. Nu marsanii lolli hamaan nu rakkate jechuudha. Lola hamaa nu rakkate kana keessatti hiriyaan kiyya obboleeyyan kiyya kanuma akka keessan kana babbareedu. Babbareedduu ilmaan aayyaa, ilmaan abboodhaa, ilmaan oromoodhaa, ijoolleen teenya jechuudha. Nama 15tu bakka isaanii na jalaa wareegan. Namni 15 wareegamee anaa fi namni hayni tokko jaalbobbaasaa gadaa jedhaniin amma na laalu jira. An dubbii ragaa hin qabne dubbadhu. Dubbiin tiyya evidensiinis asuma jala jiran nama warri waliin lubbuun baane as jala tatta'an. Garii isaanii booda as gubbatti ol affeerra. Kitaabni kun baay'ee wanni isin beekuu qabdan. Kitaaba referensiin isaa as jala tatta'aa jiru namni. Warra kana waliin taane kun lubbuun warra wajjin baaneetu as gubbaa jira. Isaanillee carraa kennitanii fi ol baaftanii daqiiqaa 2-3 illee taatu akka dubbatu gootan. Waan nama irraa haasa'u kana warra waliin keessa jirru jechuudha. Duuba obboleeyyan kiyya kana jaalbobbaasaan kun amma Siwiidiin jira. Na arguu jira jaalbobbaasaa gadaa jala jira ammaan tana. Deemi naan jee dirqama na kennee mucaa tokko na bira dabalee warra ijoollee nu jalaa dhumte tana deemi ilaali naan jee. Duukus du'i achitti deemi waan isaan ta'an ni du'anii fi ni qabamanii isaanii yookaan carraa isaan mudate ilaali naan jee. Lafti asrii galgalaati. Kayeeti murataa kana fudhadhee qaceelee jechuudha. Hogguun an dhaqu lafti daggalaa hamtuudha. Hogguun an dhaqu warri irraa maayyiidhaa. Waraanni kun jechuun waraanni wayyaanee kuni harraa maayyii amma kunoo miilaan bakka isaanii achi deemaa jiraniin arga. Hogguu isaan ka'anii deeman lafti golgolaa ka'eetiin dhaqe. Hogguun an dhaqu hundi isaanii bakka adda addatti wareegamanii jiran bakkuma takka ta'ee jechuudha. Amma irra deeme hunda ni ilaale. Warra sa'a akkanaa qabu sa'a digdiimtuu tana qaban irraa yaafatanii warra kophee babbareedduu qaban irraa baafatanii hundi ni ciisan. Warra akka Abdiisaa Murataa, warra akka Dhaddachoo, warra akka eenyu jeekin eenyu si maqaan isaanii hedduudha.
amma mataan kun gara nagaleetiin waan hin ta'u wallaalee hiriyoottan kiyya warra uffata tokko wajjin uffannee amata dheeraa waliin turre jirra kuni waan hin godhu wallaaleetiin dirree adii takkaa jira dirree bal'oo takka naa fi mucaan kun qabi jeeni kaan harka qabee kaan miila qabee fuunee dirree tanarratti as baafna jechuudha. Ammas deemnee kabiraa barbaannee dirree tanarratti harkaa fi miila qabnee as baafna ammas achi deemna kabiraa finna nama 15 akka uuda bishingaatti. Jaalguysaa galmoo tunatti bilbilu jira. Namni jaalguysaa galmoo beektan tiktaakii kana akkanaan hidhanii sin gaafadha. Nama guyyaa isa waliin jirru hoggana kiyyaa jechuudha. Achi deemetiin guuree naafi mucaan kun akka uuda bishingaatti akka ijoollee teenya tan ol dhabe. Ijoolleen tun irra guddaan ijoollee baha Oromiyaati Harargeedha. Inni lammadaa kibba Oromiyaati ijoollee teenya ta'a Arsiiti irra guddaan ijoolleen tuulamaa namni 2 moo 3 keessa jira jechuudha. Maayii irratti waan godhuu wallaalee lafti ganna mukni mayree akkanatti jira. Amma kootuun jeen gurbaa kanaan muka kana cabsi baala mukaa. Baala mukaa kana cabsineeti akka uuda bishingatti irratti uwwisna jechuudha. Irratti uwwisnee ukkaamsine baala mukaatiin. Ukkaamsinee akkanatti ol tuullee nama 15 jechuudha. Ukkaamsinee galgalli makriibni ishaa'inni tugguu dhiyaattu kaanee deemne waan goonu wallaallee. So wanni kanaa 150 Hamzaa kiyya tame nimee tam dhiisa hin beeku garuu mee sadeenuma tanatti isinirraa dhaabbadhu yeroo nurraa gubata. Galatooma. Galatoomi jaaldiriirsaa kiyya waan ammaati haasoyte kanarratti akka waan gartee dubbii wal qabattu walaloo faatee anni yaayoo yaadatu. Waraabeysi yuusee hulane ni beeyta ati sittin himu reefa gootaatirra wal yaame waan joosaniitu na keessa dhufe gootan qaqqaalii sabaa ka isiin jettee wanni goote silaarraa jiraattee waan sannuu jettee hedduun itti gammada dubbii wal qabatti. Tanaaf wanni niin tana si gaafadheef jaaldiriirsaa kiyya namni 3,400 asirra jiru kun kitaaba odeeffatanii godhan osoon tahin kitaaba jiruu tee keessatti irra deemtee barreessite tahuu akka hubataniifin kana si gaafadhe. Kitaaba jireenyaati abshir jaaldiriirsaa kiyya. Kitaaba jiruu tee keessatti waan sirra gahee ummata kanaaf kennaa jirta. Rabbiin umrii sii kannee arra gartee sagalee ummata dabree san si taasise ammallee umriitti si haa dabaluun ja'a. Kanaaf jara keenya haasawa afaanii qofa osoon ta'in gochaa fi jechaan waan gartee jaaldiriirsaan irra dabre akka isin hubattaniif annin beeka akka isin tana hubattaniifin isinii gaafadhe. Ayyo. Galatoomi jaaldiriirsaa kiyya gaafii hedduun qaba silaasiin gaafadha ammoo asumattiin gabaabbadha. Asumattiin isinirraa gabaabbadha akka itti deemtaniin kabajaa fi jaalalaan isiniif kan birraa kiyya itti dhiifama. Birra. Yuutirraa ifkaas. I'm sorry. Wanni TikTok aku nggak nuara lalina. So itu tak galatoma atillen itu galatomi Hamza gafi kana kan gafatu kaiti fusadan da itu tak galatomi fadu jaldiri tani bisa berita ala kana wan gerte khayta dabre fi itu tak gerte nuti behu qabnu fi garana menyatu kan di fusuda fi itu tak galatoma fada gafu makana tu bagan gafate fusadan da gara beratin Dr. Asli fi artis Isaac Zainu bagaragan duftani me akka ga waldro duftanin Dr. Asli bagaragan duftame bidur rakapado I think daga tinjurun sa Dr. Asli daga tinjurun na pakati artis Isaac Zainu welcome
Alif gaarii akkam nagaa jirtu sagaleen kiyya qasho silkiin kiyya tokkollee tabalaashaadha sagaleen kiyyallee as mana caaltuu faa jala jirra bakka ganna nu jirru birraan faallee asuma salaama nu gaafatu hidhanii nu bira taranii as bakka malee jira jedha isin dhageeffadha haasayaa jechumaa fi hundaafuu namoonni as dhuftan namni 3,700 as dhuftan seenaa abboota kennaa gootota kaleessaa dhageeffatuuf waa irraa baratuuf warri dhuftan hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa isiniin jedha sanirraan katare booda itti deebina gisee mana gale daqiiqaa 10-15 booda mana hin gala isin dhageeffadha carraa kiyya nama biraatii dabarse ijoolleen asumaan kun osoo salaama nan gaafatin caalaan faantillee birraan faantillee na bira taranii asuma 40 jennaan jira manuma caaltuu faa jala jira qaamaleen yoo natti tole yoo seena inshallah galatooma Abo doktor akkamitti osoo si garuu si bira dabarre nagarre. Tole itti takka galatoomii doktor Asli itaak deemnu bakka nagaan dhufte. Kana gaannu eegdanii hundi keessan akkam jirtu waayillan koo warri biyya Ijipti jirtan warri biyya adda addaa jirtan baga wal argine. Egaa akkuma beekamu faana leencaa nutis asitti hanga danda'amu waan dandeenyu irratti hirmaannee sagantaa ajaa'ibaatiin sagantaa bareedaadha. Isaan bira dhaqnee mineensota irraa kaanee bakka isaan jiran nutti deemuudhaaf qophoofnee jirra. Anis daawwiteenis sagantaa bareedaadha jedhee yaada. Asirrattis kan jalqabame waan gaariidha. Itti takka galatoomii saatamta murtii guutuu bakka nagaan dhufte. Hundi keessanuu warri asirratti argamtan baga nagaan eedanitti fufaa isin dhaggeeffadheetin agarsiisa. Okay, itti takka galatoomaa gaa hunda fedhan ulfaadhaa warra asirra jirtan. Jalata isaanii dhaggeeffachaa jirtillee. Birraa jaallan gartee jaaldiriirsaan je'esan hin dagatina maqaa isaanii yoo menshin nu godhanillee bareedaadha. Jaaldiriirsaan irra deebi'ee haawwanni nu godhu gammachuu tana beeki arra waan kitaabni kasaaniitii beeki. Kitaabni jaaldiriirsaan ni katabe malee kitaabni kajara saniiti irra jarri san waan saaniitii dirree bahee gariin gaa qabrii biyyee uffatee jira. The Norway versus England match has started. Yes, Baba. Wait. Give me a minute, okay? Kanaaf jaallan san as jalaa takka ol neexanii silaa waan dubbachuu barbaadaniitu jira. Gariin biyyee uffateeti yaada isaa nuti arra haasa'u jirra. Rabbi jannataan isaan haa qananiisu. Gariin ammoo arraan tana asirra jiraatee nu dhageeffachaa jira waan ta'eef jecha jaallan san jaaldiriirsaan maqaa isaanii nu haa dhahu as jalatti menshin nu haa godhu nuti maqaa isaanii ka TikTok hin baynu yoo nifi silkii biraa qabaatte jaaldiriirsaa kiyya dawwalii gaafadhu maqaa isaanii menshin nu godhaa ol neeyna jechuu barbaadeeti itti deemi birraa kiyya dhiifama. Tole itti takka galatoomii guyyisaa galmoo faadha jee ittiin keessa jala laaletti hin dhabe maqaa biraa faadha namni tiktaa qaban isaa beektaa yoo silaa jiraatanii saayina wayii nuu kannanii akka nuti isaan ol galchinu bareedaadha. Kumarraa golee Yoo ati jala jiraatan gaatila akkamitti galchine dhiiroo? jaal kumarraa golee faa jala jiransaa jaal guyyisallee maqaa laa kutaa 15 kutaa 55 kajuu kana galchi kutaa 55 Kutaa 55 maqaan laa kutaa 55 kajuu kana galchi. Inni biraa jaal guyyisaa galmoo yoo jala jiran. duubatti haftee kitaaba kana barreessi yoo inni naaf immoo naatu barreessaa jaanii gaafa qabsoo keessa jiran sanii waan akka dhaamsatti walitti dhaammatinidha akka carraa ta'ee jaaldiriirsaa jedhamu lafarratti hafee arraan tana kitaaba kana barreessedha. Jaallan qabsoo irratti wareegamantu itti dhaammatee deeme. Dhaamsa isaanii san fuudhee nu biraan ga'e jechuudha. Diriirsaan malee waan lafaa ka'ee barreessee miti jechuudha. Warri biraa wareegaman sun maal dhaammatanii seenaa isaanii maal keessa dabranii akkam keessa turaniiti maal akka nu bira ga'uu barbaadan ammoo isaan osoo wareegamin dura gaafa nuti wareegamnee dhaloota nu booda jiruuf waan kana geessi wanni isaan jedhan sun maali waan jawuutu kitaaba kana keessa jira. Waan salphaadhamte jechuudha. Uummata nuuf jecha lubbuu isaanii qaalii takkitti kennantu dhaamsa isaan gara keenya dabarfatan sanii arraan tana diriirsaan nutti fide malee waan haaraa lafaa ka'ee uumee miti jechuudha. Kanaafuu kitaabni kun waan salphaadhamte jechuu barbaadeeti. Yoo namoota amma jenna kana yoo amma galchuu dadhabnes boodarra galchuu dandeenya. Yoo faatee ani yaanii barreessu jiranii mee faatee
artisti Faati Aniyyaa galchaa jechaa jiranii ati jalatti waa argaa jiruuni. Mee yoo jiraatte artisti Faati Aniyyaa komentii nu barreessi. daangaa Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gubbaa dhaquudhaaf guyyaa 27 deemne miilaan halkanii fi guyyaa. Amna kana keessatti osoo nyaatan arganne deemne bishaan qofa arganna turre. Bishaan dhugnaa nyaanni hin jiru. Kana keessa waliin dabarreeti huddur san dhayne biyya huddur jamtu san magaalaa daangaa Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gubbaa jirtu. Duuba seenaan isii guddaadha. Kitaaba kanarraa dubbistanii waan kana ammatti isin himuu hin danda'u. Akka isin kitaaba kana wanni kitaaba kana akka nan barreessu na godheewu tokko kana. Duuba waan waliin jenne naaf inni kuni saahiba kiyya hedduun na jaalataa hedduun isa jaaladha. Yaa jaaldiriirsaa naan jee. Nuti nama 70 dhayne bakka san biyya san. Yaa jaaldiriirsaa yoo lubbuudhaan hafte yoo lubbuudhaan jiraattee carraa uummata Oromoo wal arguudhaa argattee rabbiin achiin si ga'e wanni nan si dhaammadhu naan jee kitaaba tokko barreessitee waan har'a nuti taane kana waan nuti nu mudanne kana ka uummanni keenya quban qabne yeroo sooshaal miidiyaan hin jirretti yeroo telefoonni hin jirretti yeroo uummanni keenya akka ammaa kanatti waan amma ta'e waliin dhageenyetti bara dabdaabbee xalayaa walii barreessinu miila namaatiin walii erginu barri sun bara akkasii keessatti wanni kun mudate yoo jiraatte lubbuudhaan carraa argatte kitaaba tokko uummata Oromootii seenaa keenya kana barreessi uummata Oromootiin nuu gahiinii naan jee yoo ati immoo akka carraa asikki duutee sii galee ati asikki lubbuudhaan badde yooni nan carraa argadhe anaatu kitaaba kana barreessee uummata Oromootiin gahaa jee duuba akka carraa tahee inni achitti du'ee arrabbiin na baasee umrii tiyya guutuu hangam biyya Keeniyaa turee fi hangam biyya Ameerikaa dhufullee halkanii guyyaa gaafii tanaan na keessa deddeema. Guyyaan kitaaba kana baasen hafuura baafadhe. Guyyaan kitaaba kana barreessen alhamdulillah je'ee shukrii rabbitti galfadhe. Silaan an guyyaa sana achitti wareegame arra kitaaba diriirsaa ilee moo hin eebbiftan. Silaa guyyaa san inni carraa argatee an achitti du'ee inni bahee biyya kana dhufee bakka nan jiru kana yookaan carraa kana argate kitaaba aanaa leencoo eebbisuudhaaf bakka kana jirtanii jechuudha isin hundinuu. Har'a immoo inni bakka dhugaa jira rabbiin ramataa godhuu fi seenaalleen isaa yaadattu rabbiin akka gartee qawwisa shuumoo keessaa rabbiin baase jansanitti na baasetin jiruu tirfii jiraachuu jiran nama jiruu mitian hiriyaan tiyya takkalleen bakka kana nama gabaabaan jira lubbuudhaan hiriyaan tiyya sin geenye jiruun nan jiraadhu tun dhugaa natti hin fakkaattu jiruu tirfii waan hin jiraachuu jiru na fakkaata yeroo takka ifin amana anuma afaan ifin ja'a yeroo takkasii namni biyya kana jiru kun ana afaan ifin ja'a rabbiin na jiraachisee asiin nagee ilmaan naaf kennee ilmaan illee argadhee waa hedduurraan hambisee ilkee naachaa meeqa keessaa na baasee asiin nagee shukrii galchaa ammoo yeroo takka ilmaanuma kiyyallee kana ilaaletin si anuma namni ilmoo dhale kun fa'aa ifin ja'a mallee garuu carraa obboleeyya kiyachinna jalaafan hatakkaan fuudhin ka amata meeqa qabsoosa waliin ture ka bultiin jaarratin ka ilmoon takka irraa nafin uummatuma Oromoo kanaaf jecha isin kanaaf jecha warras gubbaa tattaa'u kanaaf jecha hiree arra isin argattan tun taphatti hin dhufne dhiigaa fi lafeedhaan boolla keessaa qotanii baasanii asiin nuugaan waan laaftutti ilaala namni waan kana. Isaan san yaadachuun anaaf seenaa guddaadha. Isiniifillee waan guddaadha. Takka san Dr. Hamza silaarra kitaaba jaal'aanaa leencoo eebbifna turre jechuudha. Tokko kana inni lammadaa baale keessa bakka beeltoo fi korkorruu jamtutti nama keenya tokko kaammaan tana maqaa isaa hin beeku eenyummaa isaallee hin beeku amsoolaa gosa tokko qabna amsoolaa burree tokko guyyaarraa lolee nuti ta'a guyyaarraa namni du'a guyyaarraa namni wareegama duuba lolarratti namoota hedduun gargar baane inni kun ni qabamee fi ni du'ee fi
bakka kana jiraa hin beenu lafti daggala telefoonni hin jiru wanni waliin qunnaman hin jirtu namni lafa hin beenu takkaallee lafa hin beenu namni akkuma hogguu addaan baate torbaan tokkofaa gaara keessa teessee oduma deemtu oduma firii mukaa nyaattu oduma waan argatte bineensa du'ee faa nyaattu oduma deemtuu faa walitti yoo dhufte malee bakka itti walitti dhuftu hin jiru.